akkam jirtu barattoota, kan har'a waliin ilaallu herregaa kutaa 6ffaa boqonnaa 3dha. Boqonnaan 3 qooyyaboota firaakshinootaa fi deesimaalota irratti kan jedhudha. Egaa asirratti erga kana barattaniin booda yookiin bu'aan boqonnaa kana barachuun maalidha kan jedhu yoo ilaallu, erga kana barattaniin booda maal baruu qabdu? Firaakshinootaa fi deesimaalota ida'uu, hir'isuu, baay'isuu, hiruu irratti ogummaa ni guddifatta jedha. Akkaataa itti firaakshinootaa fi deesimaalota ida'uu dandeenyu akkasuma baay'isuu fi hiruu dandeenyu boqonnaa kanarratti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kan itti aanu piroobileemota qabatamoo jiruu fi jireenya furuu keessatti yaadrimee firaakshinootaa fi deesimaalotaa ni fayyadamta. Kana jechuun wantoota rakkoolee qabatamoo yookiin piroobileemota qabatamoo nu mudatan kan firaakshinii fi deesimaaliin hammatu furuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu immoo mallattoolee saayinsawaas ni fayyadamna jechuudha. Kana boodarra kan waliin ilaallu ta'a. Jalqaba irratti firaakshinootaa fi deesimaalota ida'uu jedha. Mata duree kana jalatti akkamittiin firaakshinootaa fi deesimaalota akka ida'anu ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti gaaffii kana yoo ilaaltan, gaaffii kana akkamiin hojjenna? Kana ida'uudhaaf maal goona? Waamsisaa isaa yoo ilaallu, waamsisaan isaa wal fakkaataadha. Lamaan isaayyuu waamsisaa 8 qaba jechuudha. Kanaafiyyuu waamsisaan isaa yoo wal fakkaataa ta'e firaakshinii sana ida'uuf maal goona? Waamsisaa isaa keessaa tokko isaa fudhannaa, sana booda waamamaa isaa immoo walitti ida'ana jechuudha. Innis 17 ida'uu 3 ta'a. 17 ida'uu 3 meeqadha? 20dha. 20 irra 8 ta'a jechuudha deebiinsa. Yoo barbaaddan kana salphisuu dandeessu. 20 lamaan yoo salphistan meeqadha? 10 irra 8 lamaan yoo salphisan 4. Akkasuma 10nis lamaan yoo salphistan 5. 4 lamaan 4. Kanaafiyyuu kana wajjin wal qixadha jechuudha firaakshiniin kun yoo walitti ida'amu. Baarratti kan ilaallu immoo 17 irra 20 ida'uu, 19 irra 20 ida'uu, 40 irra 20dha. Kanas ida'uudhaaf maal goona? Waamsisaa isaa yoo ilaallu, waamsisaan isaa wal fakkaata 20. Kanaafiyyuu maal goona? Waamsisaa isaa keessaa tokko isaa fudhannee barreeffanna 20 jennee, waamamaa isaa immoo maal goona? 17, 19 fi 40 walitti ida'ana jechuudha. 17 ida'uu, 19 ida'uu 40 jenna. Yoo kana walitti ida'anu meeqa arganna? 17 ida'uu 19 meeqadha? Jalqaba kana ida'ana 7 ida'uu 9 meeqa? 16 goone tokko qabna. Kana meeqa ta'a? 36. 36tti immoo 40 ida'ana jechuudha. 36tti 40 yoo ida'atan meeqa argattu? 6 0 6dha. 3 4 7dha. 76 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu 76 irra meeqadha? 20 ta'a jechuudha. 76 irra 20 arganna. Kanas salphisuu dandeenya. Meeqaan salphisuu dandeenya? 76 lamatti yoo qooddan meeqa ta'a? 38 ta'a. 38 irra 20 immoo lamatti yoo qooddan meeqadha? 10. Kanaafiyyuu ammas itti fufuu dandeenya. 38 lamaaf yoo qoodnu meeqadha? 19 irra 10 lamaaf yoo qoodnu immoo 5. Kanaafiyyuu 19 irra 5 waliin wal qixadha jechuudha firaakshiniin kun kan yoo ida'amee dhufu. Kan itti aanu 6 irra 12 ida'uu 12, 6 irra 12 ida'uu 6 irra 18 jedha. Kanas ida'uudhaaf maal goona? Asii yoo ilaallu waamsisaan isaa wal fakkaataa miti. 12 fi 18dha. Kanaafiyyuu maal gochuu qabna? Foormulaan baranneerru qabna. Foormulaan sunis maal jedha?
Firaakshiniin tokko bifa A irra baa ida'uu caa irra daatiin yoo nuuf kennameera ta'e maal goona? Firaakshinii kana walqixa jennee A baay'isuu daa ida'uu caa baay'isuu baa irra baa baay'isuu daa jennee hojjechuu dandeenya jechuudha. Foormulaa kana fayyadamnee yoo gaaffii kanas hojjennu maal goona? 6 baay'isuu 18 jenna jechuudha. 6 baay'isuu 18 6 baay'isuu 18 ida'uu meeqaadha? 6 baay'isuu 12 6 baay'isuu 12 jenna irra meeqaadha? Irra 12 baay'isuu 18 ta'a jechuudha. Kanas yoo baay'isnu jalqaba 6 baay'isuu 18 fi 6 baay'isuu 12 haa baay'ifannu. 6 baay'isuu 8 yoo ilaallu 6 baay'isuu 8 meeqadha? 6 baay'isuu 18 dhiifama. 6 baay'isuu 18 yoo jennu 8 baay'isuu 6 meeqadha? 8 baay'isuu 6 6 baay'isuu 8 meeqa dhufa? 48 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu 8 asitti barreessina. 8 jennee 4 immoo asitti barreessina. Amma immoo tokko baay'isuu 6 ilaalla jechuudha. Tokko baay'isuu 6 meeqa? 6 ida'uu 4 meeqadha? 6 ida'uu 4 6 ida'uu 4 10. Kanaafiyyuu 108. Kan itti aanu immoo 6 baay'isuu 12dha jechuudha. 12 baay'isuu 6 jechuu dandeenya. Kana yoo baay'isnu meeqa nuuf dhufa? 6 baay'isuu 2 meeqadha? 12dha. 2 godhannee tokkos keewwanna. 6 baay'isuu tokkoon 6dha. Ida'uu tokko meeqa? 7. 72 dhufa jechuudha. Asitti immoo maal jedhee 6 baay'isuu 18 ida'uu 6 baay'isuu 12dha. Kanaafiyyuu maal goona? 108 ida'uu 72 goona jechuudha. 8 72 goona. Kanas yoo idaanu meeqa nuuf dhufa? 8 ida'uu 2 10 0 goone tokkos godhanna. Tokko ida'uu 0 tokko ida'uu 7 8 tokko immoo akkasumaan darbaa jechuudha. Kanaafiyyuu 180 dhufa. Asitti maal jenna? Waamaansa 180 irra waamsisaan isaa immoo 12 baay'isuu 18dha. 12 baay'isuu 18 goona. Asitti immoo 12 baay'isuu 18 meeqa dhufa? Kun immoo 8 baay'isuu 2 meeqa? 16 6 goone tokko qabna. 8 baay'isuu tokkoon 8 ida'uu tokkoon meeqa? 9 9 godhannaa jechuudha. Amma immoo tokko baay'isuu 2 meeqa? 2 tokko baay'isuu tokkoon tokko. Kana walitti daana jechuudha. 6 akkasumaan darbaa 9 ida'uu 2 11 tokkos godhannee tokkos godhanna. Tokko ida'uu tokkoon 2 216 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu asitti maal jenna? 216 jenna. Kuni salphachuu danda'a. 180 irra 216 nuuf dhufe 180 irra 216dha. 216 kana yoo salphisnu meeqa nuuf ta'a? 180 lamaaf yoo hirru meeqadha? 90dha. 216 ammoo yoo lamaaf hirru meeqadha? 108dha. Kunis hiramuu danda'a. 90 lamaaf yoo hirru meeqa? 45 ta'uu danda'a. Akkasuma 108 immoo lamaaf yoo hirru meeqa nuuf danda'a? 54dha. Kanaafiyyuu firaakshiniin kun yoo walitti ida'amu gabaabaa isaatti meeqa ta'a jechuudha? 45 irra 54 ta'a. 45 irra 54 ta'a jechuudha. Kan itti aanu 5 irra 2 ida'uu 1 irra 3dha. Kanas yoo ilaaltan waamsisaan isaa gargaridha. 2 fi 3dha. Kanaafiyyuu maal goona? Foormulaa kana fayyadamuu qabna jechuudha. Kanas yoo fayyadamnutti dhufne maal goona? 5 baay'isuu 3 ida'uu 1 baay'isuu 2 jenna.
5 baay'isuu 3 ida'uu 1 baay'isuu 2 jenna. Asitti hojjenna. 5 baay'isuu firaakshinii isaa asitti isin barreessuu hin danda'a. 5 irra 2 baay'isuu 1 dhiifama ida'uudha. Ida'uu meeqadha? 5 irra 2 ida'uu 1 irra 3dha. 5 irra 2 ida'uu 1 irra 3dha. Kanaafiyyuu maal goona kana? 5 baay'isuu 3 ida'uu 1 baay'isuu 2 irra meeqadha? 2 baay'isuu 3dha jechuudha. Kanas yoo jennu 5 baay'isuu 3 meeqadha? 15. 15 ida'uu 1 baay'isuu 2 meeqa? 2 irra 2 baay'isuu 3 immoo meeqadha? 6. Amma 15 ida'uu 2. 15 ida'uu 2 meeqa? 17 irra 6. Kanaafiyyuu firaakshiniin kun yoo walitti idaanu meeqa nuuf dhufaa jechuudha? 17 irra 6 jechuudha. 17 irra 6 nuuf dhufa firaakshiniin kun. Kanaafiyyuu akka kanaatti hojjechuu dandeenya. Firaakshinoota waamsisaa tokkicha qaban walitti ida'uuf waamsisaa walii fudhachuun waamaawwan isaanii walitti ida'ee isuma amma hojjennedha jechuudha. Karaa biraa immoo karaan ittiin firaakshinoota waamsisaan isaanii wal hin fakkaanne hojjennu immoo karaa biraa hawaaxaa isaanii fayyadamuudhaan jechuudha. Hawaaxaa waamsisaa firaakshinoota barbaannaa jechuudha jalqaba. Sana booda waamsisaa isaanii wal fakkeessina. Yoo karaa foormulaa kanaa gabaabbata jedheen karaa foormulaa kanaa isiniif hojjedhe kan biraan immoo karaa hawaaxaa isaanii fayyadamuu boqonnaa 2 irratti waliin kan ilaalleerrudha jechuudha. Firaakshinoota akkamiin hawaaxaa isaanii baasnee akka hojjennu boqonnaa 2 irratti kan waliin baranneerru waan ta'eef achirraa deemtanii ilaaluu dandeessu. Viidiyoon hojjetamanii waan jiranii fi karaa yoo isinitti tole immoo karaa foormulaa kanaa hojjechuu dandeessu jechuudha. Fakkeenya tokkoffaa irratti firaakshinoota armaan gadii ida'i jedha. Firaakshinoota kana ida'uudhaaf maal goona? Asitti meeqa jedha? 70 irra 9 ida'uu 30 irra 9. Kana ida'uudhaaf maal goona? Waamsisaa isaanii ilaalla. Waamsisaan isaanii wal fakkaataadha yoo ta'e waamsisaa isaanii keessaa tokko fudhannee waamamaa isaanii immoo walitti daana jechuudha. 70 ida'uu 30 goona. 70 ida'uu 30 meeqa? 100dha. 100 irra meeqaa dhufa jechuudha? 100 irra 9 dhufa jechuudha. Akka kanatti hojjenna. Kanas yoo ilaallu waamsisaan isaanii hundi isaanii wal fakkaataadha. Kanaafiyyuu maal goona? Waamsisaa isaanii keessaa tokko fudhanna. 30 jennee waamamaa isaanii walitti daana jechuudha. 9 ida'uu 60 meeqadha? 79 yookiin 60 ida'uu 40 meeqa? 100. 100 ida'uu 19 meeqa? 119 ta'a jechuudha. Akka kanatti hojjechuu dandeenya. Kana immoo yoo ilaallu 4 irra 12 ida'uu 6 irra 24 jedha. Kana hojjechuudhaaf maal goona? Karaa foormulaa isinitti mee kanaan hojjechuu ni dandeessu yookiin immoo karaa biraa hojjennaa jechuudha. Isa kana. Innis akkamiin hojjennaa yoo jennu asitti yoo ilaaltan waamsisaan isaa 24dha. Asii immoo waamsisaan isaa 12dha. Kanaafiyyuu maal goona? Waamsisaa isaanii wal fakkeessuu qabna. Kana jechuun 4 irra 12 maal gochuu qabna? Waamsisaa isaa 24 gochuu qabna jechuudha. Kanas 24 gochuu kan dandeenyu akkamiini? 2 baay'isuudhaan. Maal goona? 4 irra 12 kana 2 yoo baay'isne waamsisaa isaa 24 nu ta'a jechuudha. Kana yoo 2 baay'isne immoo waamamaa isaas baay'isuu qabna. Kanaafiyyuu baay'isuu 2 yoo jennu 4 baay'isuu 2 meeqa? 8 irra 12 baay'isuu 2 24. 8 irra 24 nuuf ta'a jechuudha. Kana 8 irra 24 fi 4 irra 12 wal fakkaataadha jechuudha. Firaakshinii walgituu isaati. Kanaafiyyuu
8 irra 24 ida'uu meeqa? 6 irra 24 goonaa jechuudha. 24 waan ta'eef 24 keessaa tokko fudhanna. 8 ida'uu 6 immoo meeqa? 8tti 6 yoo daballu 14. 14 irra 24 ta'a jechuudha. Kanas salphisuu dandeenya yoo barbaanne. 14 lamaaf yoo hirru meeqa? 7dha. 24 lamaaf immoo meeqa? 12. 17 irra 12 ta'a jechuudha. Yookiin immoo yoo barbaaddan jalqabuma isaa osoo hojjechuun jalqabiin asitti 6 irra 24 jedha. 6 irra 24 kana salphisnee hojjechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun 6 lamaaf yoo hirtan meeqadha? 6 lamaaf 3dha. 3 24 lamaaf yoo hirtan immoo 12dha. 3 irra 12 ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? 4 irra 12 ida'uu 3 irra 12 jechuu wajjin wal qixadha. Kanas yoo ilaallu waamsaan isaanii wal fakkaataadha waan ta'eef 12 fudhannee irra 4 ida'uu 3 meeqa? 7. 7 irra 12 nuuf dhufaa jechuudha. Karaa foormulaas hojjechuu dandeenya. Foormulaa sila isinitti himeen karaa isinitti toluun hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanas yoo hojjennu 5 irra 7 ida'uu 2 irra 3dha. 5 irra 7 ida'uu 2 irra 3. Kana maal goona? Foormulaa sana fayyadamnee hojjechuu dandeenya. Innis 5 baay'isuu 3 ida'uu 2 baay'isuu 7 2 baay'isuu 7 irra goone waamsaa isaa immoo walitti baay'isna 7 baay'isuu 3. Kanas 5 baay'isuu 3 meeqa? 15 ida'uu 2 baay'isuu 7 meeqa? 14 irra 7 baay'isuu 3. 7 baay'isuu 3 meeqa? 21. Amma waamama isaa walitti daana 15 ida'uu 14 meeqa? 29 irra 21 ta'a jechuudha. Akka kanatti hojjechuu dandeenya jechuudha. Yoo ilaaltan inni jalqabaa 100 irra 9dha. Isa kanadha. Kan itti aanu 119 irra 30 isa kanadha. Akkasuma inni kun isa amma hojjennedha jechuudha. Salphisnee keenya 14 irra 24 nuuf dhufeera. Lamaa yoo salphisnu 7 irra 12 ta'e jechuudha. Inni kun isa amma hojjennedha. 29 irra 21